dandeeysan yoo rakkinni nurra ga'e fakkeenyaaf. Wanta kayyaadii wallahi rakkina wanta kaanis namaan YouTube bikka sanitti daqiiqaa daga keessatti rakkoota kayyaadiin kanaan na torka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota filatamtoota keenya qaqqaalii. Asmaanuu gaa dhufeetiin jira. Arraan tana kunnoo waan ajaa'ibaatiin dhufe. Egaa waan gartee maaliitis gaddiin jiruun isiniin jee maal taate gammachuu malee. Arra dhufeetiin gaa kunnoo ida biiftuun neeyamteetiin. Biiftuu bira dhaqee kaakalee biiftuu wajjin akkasii wal mareedee wal taanee gama qaysaniin dhufee isiniin jaaha daawwattoota keenya taakkanaatee kunnoo warraan tana amma gaa kunnoo ilmoo wardaan furachuu diddee jirti wardaa hin furatuumi wardaan furachuu dinnaan nuti fuuneetumarraa namaa kannuuha ni jira uummanni gartee ijoollee xixiqqoo fadhu uummanni ijoollee xixiqqoo gartee hamma tuqa ijoolleetti akka ajaa'ibatti ni bitaniiru. Ijoollee xixiqqoo bikka takka guddisanii gaa waan itti godhanuu hin beeynen kanaafuu taakanaatiin isiniin jaagaa daawwattoota keenya edaa uummataanis wal ta'eetiin irraa fixadhee akkasitti gaammaa fiduu qabdaa yoomiin fidaa jeeni kaammaa arraan tana dhufuu qabdaa naan jaanii amma kaawwan naan jaanii gaafadhaa kanumaa agartee nuti waliin laallu ta'a. Hedduu takka mucaa san Abrahaamis gaayoo rakkoo fiduu baatee gololchaa ni beeytaniimi. Biiftuun harka keessa galfadheetiin jira naan jette isa. Harka keessa galfadheetiin taanii waa takka rakkakatti naan jette. Abdiin irraa qabaadhu naan jette mucaa. Mucuma kana bikka narraatti godhi naan jette. Mucaa ammaan bikkatti godha maal taate namni akkanaa meetiis maal taate balayyan kiyya. Namni guutu fuudheetiin bikka wanta geessa ni jira uummanni warri bito'a. Ammoo booda yoo rakkoon hin dhufa akka booda rakkoon nurra dhuftu yoo nurra dhufte rakkoon akka nurra hin dhufneefiin amma isin gartee isin biraan ga'u deema. Kanaafuu akkanaa kaa daawwattoota keenya inshaallah yoo rabbi jeeqa amma mucaa haa fudhatanii mucaa amma fuudheetiin anis waa gurguruuf karaa wantaa deeman uummata bitu san birattiin deemaanii. Mega arra dhiheetiin isin garsiisaa uummata kana. Yoo rakkinni dhufe hin dhufne bilbileetiin isin garsiisee. Jaayizi anillee waa hundaa'u qopheesseetiin taa'u jira. Uummata kana gartee uummata itti keessuun kana kaa booda keessoo rakkoon irra dhufte akka hin dhufne. Hello. Salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamina gaya? Ayyo wallah alhamdulillah. Hai telefoona maaliin kaaftu barqaa siddeetii irree hullee amma gaaf. Bar biizii numa jaareef suddee amma yee maali jirta? Wallahi amma sanaan dimmoodii wana raawwadhee Ayyee kaa duuba amma akkami sila wanta jaayize qopheessinee jirra. Edda kaa akkuma naafete ol mareednettiin waa hundaa kaa biiftuu bira dhaqee qopheessee miyyoon khalaas amma galchuu qabna amma geessuu qabdaa naan jette. Amma duuba guyyaadha akkamitti ta'aniin fidamoo maal? Akkami guyyaadha gaa? Rakkoon qaburee baranuutiin eegaa ture. Eeqaatu isaa akkuma akka wal mareenне kaasilaa beeyta guusin fidaa meni isii bira dhaqee kaa ilmoo fuudhuudhaaf xiqqishoona rakkise halkaniin fida jeeti halkan akkamiin taatu? Rakkoon qabummoo bitis wanna takka yaadii wanta kunis kun namaan jirtu. Halkaniin fidaan jee barqaa waa hundaafu. Guyyaa biddus rakkoon qabu. Laa guyyaan bidu guyyaa beeytaa xiqqishoo kaani beeytaa biyya tanaas rakkinaa deemaa jiru. Guyyaa yoon deemeen waan biraan nurra raawwatamaa wayi. Garuu ammoo wayiin si gaafadha gutakka dhifamaa jiru. Yoo gartee waa nurra gaa yoo rakkinni tokko nurra gee. Egaa akkam nu godhuu dandeessan yoo rakkinni nurra gee fakkeenyaaf. Wanta kayyaadii wallahi rakkina wanta kaanis namaan YouTube bikka sanitti daqiiqaa daga keessatti
rakkoo takka yaadin kana na torkaa qaba. Akkasimi. Akkas taanaan duba maa natti ustaawan rakina kanaa sodaadhee beeytaa yoo waan irra geessan as keessa nu baasuu ni dandeessaa. Waa hunda naa torkaa qaba daqiiqaa takka daqiiqaa takkaaf keessan teessisante waan takka yaadin. Guyyaa takkaa miti deeqa saata akkas keessan taa'ushi akkas taanaan hayi. Amshee dalagumaan sun gartee mee akka nuuf dheerattu. Eegaa nuti finneetuma dalagaadhaa meeqaan waan kiyya beeytaa niin qabaame salattuu isinirra. Rakkoon qabu waan keessis akka ajaa'iba naa bashqasi godhaati waan takka yaadin amshee waan siinjee sirriitti dalagaa hojjetu. Waan adeetti ammaan fidaa siinjee sirriitti haye mucaa ujaayisaa bar wanti hundi qophooyite mucaan bar mana taa'u jira fuudheetuma si fiduu malee naaf milyoon. Kalaas wanni keessa wanni hundi nu jaayisaa. Kalaas qophiidhaa mi hundaafuu. Qophii wanni hundi nu jaayisaa. Akkana kalaas ammaan edanuun fida kalaas ammaa irraa guyyaa hin fiduu beeytaa edanuu ammaa. Yeroo keessatti fiduu beenaan anuma irratti bilbilii karaa dhuftuu waa hundi na jaajatti godha waan takkan taatu na bilandeessa. Ayyee galatoomiyaa. Yalla ayyee nageetti. Akkana gaada kuttuuta keenyaa. Egaa warda har'aan tana kalaas mucaan kee kutee jira. Kuchiifne. Hanqa ati biiftuu rakkiftee dhoyite moo si rakkifnaa miti ganaa si guuramti ilaali. Ganaa si guuramtii warda ganaa ati maal maraattaa miti ganaa caccabtee dhukkooytee dikarra deemuu ta'isa. Hanqa ati kana gartee xarra jettee biiftuu jiraadhu ati. Naaf jiraadhu biiftuu teenya ati akkanaati laal daawwattoota keenya waan isin jettu dhageessaami an duraa ni rakkadhe dhugaan isin himanii rakkadheetiin jedhe duraan yoo gartee mucaa kana fuunee gurgurree bakka uummata ijoollee fudhatu san geessine bakka san yoo gartee fakkeenyaaf geessine rakkoon yoo nurra dhufte akkamime rakkanni tokko yoo nurra dhufe fakkeenyaaf nu geessee achi deemfaa rakkinni yoo dhufe. Daqiiqa guyyaa tokko miti daqiiqatti sa'aatii isin fuunaan jechuun jirti intaltiin dhageessanii kanaafuu gaafalaas amma waa hundaafuu qophiidhaan daawwattoota keenya takkanaati gaarraan tana kanaanis isinii dhufe daawwattoota keenya mucaa wardaan eega diddee gartee achumaan irraa taa'u jette kataate mucaan fuudhame kanaafuu kutee feetu achi haa fudhattu feetu haa dhiiftu akka godhan isaaniif beeka nuti gartee bikka ijoolleeti bikka ijoollee itti geessanii ijoollee har'a darban ijoollee xiqqoo nama gurguruufadhu hundaafuu bikkattoonni irti fuunee achi geessuudha abyaana wardaa gaa mucaanis biiftuu darare kaf godhe na kaf godhe gaanarraa kiyyoo fuudhi bikkatti gurguran ni beeytaa maar ni beeytanii akkasittiin gaa kunno akka malaarraa godhuu deema kanaafuu daawwattoota keenya taakanaatiin isiniin jaa nu faana turaa gaa daawwattoota keenya inshaallah. Video tanaan qaaddu mallaalaadhaa video biinillee irraa kafaluun kiyyaas hin oolamu ammoo naaf gabboo didee guyyaa san kanaafuu hanqa dhumatti inshaallah biiniis ganaadhaan irra siquuta isin wantaaf otanii biinii akkamitti bilbiltuu fi hay bilbileetii fi naanaa gabbuu jaa hin bilbiluuf aanaa gabboo innummaan. Fadus nin bilbilaaf ammoo guun isaa harkee akkana kaameeraa kaaddeetumaan isa isin ilaala daawwattoota isin duratti akkasii wantaan cafaka malee hanqaan isaa wanta na godhe kana irraa baasutti anis hin jiraadhuun jettu isumaan dhabe malee isaa jala takaakalaatumaan jira. Inshaallah gaataa kanaati daawwattoota keenyaa hanqa viidiyoo biraati walitti deebinutti nu faana turaan isiniin jaaqa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.